Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya oduu yeroo kanaaf qanuun isinitti himaa dursa matootii oduu jaarmiyaan mirga namoomaaf falmu Human Rights Watch addabaabayitti ajjeefamuun dargaggoo Amaanu'eel Wandimmuu sarbama mirga namoomaa qaamoleen nageenyaa Itoophiyaa keessatti raawwataniif itti gaafatamummaan akka hin jirre agarsiisa jedhe. Walitti bu'insa cinaaksanitti dhibbana ta'een jiraattonni ajjeefamuu fi qaanqee isaanii irraa buqqa'uun himame. Tigraayitti namoonni 300,000 fi 50,000 ol beela'uu xiinxalli gamtaa mootummootaa ifoomse. Oduu waliin kan si waliin turu ani galgalootu faatii amma oduu bal'inaan. Jaarmiyaan mirga namoomaaf falmu Human Rights Watch addabaabayitti ajjeefamuun dargaggoo Amaanu'eel Wandimmuu sarbama mirga namoomaa qaamoleen nageenyaa Itoophiyaa keessatti raawwataniif itti gaafatamummaan akka hin jirre agarsiisa jedhe. Caamsaa 11/2021 godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti dargaggoon ganna 17 Amaanu'eel Wandimmuu miseensa abbaa torbeeti jedhamee qaamolee nageenyaan erga to'annoo jala oolfamee booda addabaabayii magaalichaa irratti ajjeefamuun ni yaadatama. Ibsi Human Rights Watch waxabajjii 10/2021 baase kun viidiyoon quunnamtii magaalichaan miidiyaa hawaasaa irratti gadhiifame qaamoleen nageenyaa Amaanu'eel otoo dhiigaa jiruu itti qoosuu isaanii fi morma isaatti shugguxiin rarraafame agarsiisa jedha. Ibsichi itti dabaluun guyyoota sana booda turan keessatti qaamoleen nageenyaa maatii Amaanu'eel dabalatee jiraattota magaalichaa hiraarsaa fi hidhaa turanii jedha. Daayirektarri Human Rights Watch damee gaanfa Afrikaa Latishaa Baader adeemsa seeraa malee ajjeefamuu dargaggoo kanaatiin aangawoonni Itoophiyaa lubbuu namaaf kabaja dhabuun ajaa'ibsiisaadha jedha. Itti dabaluunis qaamoleen nageenyaa fi aangawoonni ta'isuu kanneessaa kana viidiyoon waraabanii gadhiisuun isaanii aangawoonni kun seeraan ol akka jiranii fi kana gochuun waan fidu hin qabu jedhanii kan amanan ta'uu agarsiisa jedhan. Ajjeefamuu dargaggoo Amaanu'eel Wandimmuu wajjin wal qabatee hoogganaan quunnamtii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa sochii hidhannoo Oromiyaa keessa jiru sababeeffachuun tarkaanfiin madaalawaan akka fudhatamu qajeelfamni kennameera jedhanii turan. Ajjeefamuu Amaanu'eel Wandimmuutiif sababni mootummaan dhiyeessu miseensa abbaa torbeeti aangawoota mootummaa dhokatanii ajjeesuu keessatti qooda qaba kan jedhu yoo ta'u guyyaa ajjeefame sanas namatti dhukaasee osoo baqatuu qabame jechuudhaan gochaa nama sururuu fi ija uummata bal'aa fuulduratti ta'e kana salphisuu yaalu. Abbaan Amaanu'eel obbo Wandimmuu Kabbadaa gama isaaniitiin ilmi isaanii akka mootummaan jedhu miseensa abbaa torbee osoo hin taane daaqonii mana amantaa Kiristaan Ortodoksii ta'uu fi gochaa jedhame keessaa qooda kamuu kan hin qabne dubbachuun sababa sobaa mootummaan ittiin waakkatu mormu. Human Rights Watch ibsa isaa keessatti ragaan dhiyeeffate jiraattota magaalaa Dambidolloo 11 dubbisuu fi dabalataanis viidiyoowwanii fi suuraawwan miidiyaa hawaasaa fi miidiyaalee biroo irratti maxxanfaman qorachuu ibsa. Akkasumas dhaabbatichi ibsa mootummaan ajjeefamuu Amaanu'eeliin wal qabatee kennes hordofuu isaa ibseera. Namoota ijaan argan irraan odeeffadhe jedhuun Human Rights Watch akka gabaasetti caamsaa 11 ganama sa'a 2 yoo ta'u qaamoleen nageenyaa humna addaa Oromiyaa naannoo mana jireenya isaarraa Amaanu'eeliin to'ataniiru jedha. Jiraattota magaalichaa keessaa Human Rights Watch dubbise tokko humni addaa Oromiyaa Amaanu'eeliin erga to'atanii booda kopheedhaan harkaan ulee fi hudduu qawwee rukutaa turan jechuun reebicha maan irratti raawwachuu himeera. Mataa keessa rukutamee kufuu fi argaafillee kan nama sururu ta'uu jiraatan kun Human Rights Watchitti himeera jedha ibsichi. Jiraattonni itti dabaluun akka mootummaan jedhu nama rasaasaan rukute otoo hin taane naannoo mana jireenya isaatii ganda duwwaa 7 qabanii otoo reebaa jedhanii toora ganda duwwaa 5 yeroo ga'u baqatee osoo fiiguu rasaasaan miila isaa rukutuu himaniiru. Human Rights Watch viidiyoo Amaanu'eel qaamolee nageenyaa marfamee daandii magaalichaarra ani abbaa torbeedha ana laalaa jiilaa jecha isaa deemuu qorachuu ibseera. Namoonni waamamanii gariin immoo fedhiidhaan addabaabayitti marsanii ilaalaa akka turanii fi qaamoleen nageenyaas uummata walitti qabuun namni tokko qaama nageenyaa magaalichaa nan hadeela yoo jedhe hiree wal fakkaataan akka isa eeggatu itti himanii jedha jiraatan tokko. Abbaan Amaanu'eel obbo Wandimmuun qaama nama ajjeesuu irratti tarkaanfii walgitu akka fudhatamu kallattiin kaa'ameera jechuun mucaa isaanii garuu takkaa maqaansaa sababa kanaan dhaamee akka hin beekne dubbatu. Jiraattota Human Rights Watch dubbise keessaa 4 akkaataatti Amaanu'eel ajjeefame yoo ibsan aangawoonni Amaanu'eeliin mataa isaa akka naannessu itti himuun achii booda bakka jiraattonni jiranitti si'a 2 rasaasaan rukutanii jedhu. Eega Amaanu'eel ajjeefame booda jiraattonni gara reeffa isaatti akka hin siqne dhorkamuu fi qaamni nageenyaa biroo maatii Amaanu'eel buufata poolisii turanii fidanii dhufuu jiraattota irraa qulqulleeffachuus Human Rights Watch gabaaseera. Maddeen odeeffannoo Human Rights Watch itti dabaluun haati Amaanu'eel harka ishee bal'istee maaloo osoo jettuu uleen dhaanamtee kufuu fi abbaanis reeffa fudhachuuf harka bal'isee kadhachaa turuu dubbatu. BBC'n gama isaatiin ragaan dhaabbanni Human Rights Watch jiraattota irraa argate ragaa gabaasaa turreen wal simachuusaa ibsee jira. Seerri idil-addunyaa ajjechaa adeemsa seera malee raawwatamu dararaa fi namoota hidhaa jiran hiraarsuu ni dhorka. Itoophiyaan qaama seera idil-addunyaa kana
mallatteessitedha kan jedhu Human Rights Watch qaamolee nageenyaa yakka akkanaa raawwatan itti gaafatamtoota gochuu hanqachuun ishee garuu yakkoonni kunniin akka hammaatan godheeraa jedha. Walitti bu'iinsa cinaaksaniitti tibbana ta'een jiraattonni ajjeefamuu fi qaanqee isaanii irraa buqqa'uun himame. Godina Harargee Bahaatti jiraattonni naannoo Cinaaksan ganda diiramuu naannoo Somaaleetiin waldaangessu keessa jiraatan hidhattoota naannoo Somaalee irraa dhufaniin dararamaa jiraachuutu himatu. Sababa walitti bu'iinsa torbee darbe keessa uumame qofaan abbaan warraa 582 ta'u qeerraa buqqa'uu bulchaa naannichaa Obbo Abdul Naasir dubbatanii jiru. Itti gaafatamaan waajjira sabquunnamtii aanaa Cinaaksan obbo Hangaasaa Mohaammed Gamasaaniitiin sababii walitti bu'iinsa tibbanaatiin lubbuun namootaa baduu fi beelladoonni jiraattotaa saamamuu miidiyaaf mirkaneessaniiru. Jiraattuun gandadaa nageenya ishiif jecha maqaan ishee akka hin eeramne gaafatte tokko dargaggeessi umuriin isaa 20 hin guunne qawweedhaan rukutamee akka du'e himti. Ganda Daarimuu keessatti hidhattoonni naannoo Somaalee meeshaadhaan rukutanii ajjeesanii uummata irratti erga dhukaasa bananii booda uummanni kaan fiigee baqate. Inni garuu waan rukutameef fiiguu hin dandeenye ture. Isa booda haada mormatti kaanii lafarra harkisanii ajjeesan jetti yaayyoon tun. Uummanni humna hidhate kana baqatee gaaratti galee jiraachuu kan himtu jiraattuun kun ijoolleen qeetti haftee waan nyaattuu fi dhugdu dhabdee beelaan dhumuu fi kan baqatanii bosonatti galanis waan nyaatan hin qabani maatiin wal hin argu jechuun haalli keessa jiran rakkisaa ta'uu himti. Sababa hidhattoonni kunneen karaa cufaniin gargaarsa bakka biraatiillee argachuu akka hin dandeenye akkasumas namni du'ee osoo hin awwaalamiin bakkee keessa jiru hedduu ta'uu fi birmannaan atattamaa akka barbaachisu dubbatti. Jiraataan biraas humni hokkaraa uummatatti kaase kan gama naannoo Somaalee irraa dhufe ta'uu maddeeniif ibsee jira. Jiraataan kun akka jedhanitti bakki kun daangaa irratti waan argamtuuf wal dhabdeen uumame kan yeroo dheeraaf furmaata dhabee ture ta'uu dubbata. Walitti bu'iinsa ammaa kun garuu kan hammaate caamsaa 27 2027 irraa eegalee ta'uu fi ergasiis guyyaa guyyaan hanga lubbuu namoota 5tu darbaa jira. Walitti bu'iinsi kun uummata Somaalee Girii fi uummata Oromoo Jaarsoo jedhaman gidduutti kan ta'aru yoo ta'u gama Somaaleetiin humni addaa Liyyuu Haayilii jedhamu duuba jiraachuun beekameera. Jiraataan biraa immoo sababa walitti bu'iinsa kanaatiin horii fi namni bishaan dhugaatii dhorkamuu hima. Eela bishaanii sabni Jaarsoo loonsaa obaafataa ture bakka Bakkanniisaa jedhamu hidhattoota Somaalee qubsiisuun horiin Jaarsoo akka hin dhugne irraa ittisan. Yeroo ammaa uummanni fi horiin waan dhugan dhabanii dhumaa jiru. Kanaafuu uummanni Jaarsoo bishaan dhabee dheebuudhaan du'uurra jedhee humna qabuun ofirraa qolachuuf yaalaa jira jedha namni kun. Ammas taanaan iddoowwan saboonni Oromoo Jaarsoo keessa jiraatan kanneen akka Elharaam, Bakkanniisaa, Didwaaleed, Geelboobii fi Fedhahaad hidhattootaan to'atamanii jiru. Itti gaafatamaan waajjira sabquunnamtii aanaa Cinaaksan obbo Hangaasaa Mohaammed Gamasaaniin uummata manasaa jiru osoo inni daangaa namatti hin darbiin daangaa isaatti darbanii weeraraa jiru. Humni weeraru kun naannoo Somaalee irraa dhufe jedhan. Turtii torban lamaan caalle kana keessatti haleellaa raawwateen namoonni du'an yoo xiqqaate 17tti tilmaamamu. Loon, gaala, re'ee fi beelladoonni biroo hedduunis saamamanii jiru. Tigraayitti namoonni 300,000 fi 50,000 ol beela'uu xiinxalli gamtaa mootummootaa ifoomse. Kaaba Itoophiyaa Tigraayitti lammiileen 300,000 fi 53,000 beelaaf saaxilamuu qorannoo wabii midhaan nyaataa xiinxallu kan tokkummaa mootummootaa ifa godhe. Xiinxalli The Integrated Space Classification wabii nyaataa sadarkaa 5tti qoodee kan xiinxalu yoo ta'u namoonni 353 sadarkaa isa dhumaa hammaataa ta'e kaatastroof jedhamu keessa jiraachuu agarsiise. Hoogganaan deeggarsa namoomaa United Nations Mark Lowcock xiinxalaa IPC'n baase kana eeruun Itoophiyaa keessa beelli jiraachuu fi kanarraa hammaachuuf akka deemu dubbatan. Kunis ifatti Tigraay kaabaatti beelli jiraachuu kan agarsiisu qofa osoo hin taane beela bara 2011 Somaalaa keessatti uumameen booda lakkoofsa nama sadarkaa 5ffaa keessa galanii isa olaanaa ta'uu IPC'n himeera. Biyya tokko keessa beelli jiraachuu labsuun qooda mootummaa ta'ullee IPC'n akka jedhutti mootummaan Itoophiyaa xiinxala kanaaf beekamtii hin kennine. Itoophiyaan gabaasaawwan beela naannoo Tigraayin walqabatee ba'an fudhatama hin qaban jetti. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti Daayirektarri olaanaan sagantaa nyaataa addunyaa WFP David Bisil Tigraay keessa namoonni beelaan du'aa jiru jechuun toora miidiyaa hawaasaa Tiwiitarii irratti barreessanii turan. Barreessaan olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antonio Guterres immoo naannoo Tigraay keessa bakki hedduun fiixee beelaarra jira jedhuun isaanii ni yaadatama. Mootummaan Itoophiyaa garuu naannoo Tigraay keessa beelli uumamuu fi yaaddoon beelaa hin jiru jedha. Xiinxalli IPC naannoo Tigraay fi godinaalee naannoo Amaaraa fi Affaar ollaa naannoo Tigraay jiran keessatti hojjetame. Akkaataan xiinxala kanaatiin akka caamsaa darbeetti namoonni miliyoona 5.5 hanqina nyaata jabaaf saaxilamaniiru. Kanneen keessaa namoonni 353 sadarkaa 5ffaa kaatastroof jedhamu adda baafame keessa kan jiran yoo ta'u kana jechuun kan beela'an jechuu akka ta'e IPC'n himeera.
Namoonni miiliyoona 2.1 ta'an immoo sadarkaa arfaffaa kan IPC'n Emergency jedhu keessa jiraachuu gabaasichi ifa godhee jira. Namoonni miiliyoona 3.1 sadarkaa sadaffaa kan kiraasis jedhamu keessa jiru. Hanga fulbaana dhufuutti haalli kun hammaachuu akka danda'us gabaasichi eereera. Dhaabbilee Yuunaayitid Neeshin kan akka dhaabbata nyaataa fi qonnaa FAO, sagantaa nyaata addunyaa WFP fi eejensii daa'immanii UNICEF rakkoon kun atattamaan furmaata akka argatu waamicha dhiyeessaniiru. Kabajamtoota hordoftoota keenya oduu yeroo kanaaf qabnu isaan gammaa ture. Qophiilee hafan waliin turtii gaarii.